Hordoftoota keenya akka mooltan naguma keessanii Naayiroobiin gidduu kana hin qorriti lafti qabbanaa isin biraa haalli qilleensaa akkam. Har'a waa'ee marii nagaa US fi Israa'el akkasumas waliigaltee dhukaasa dhaabuu torbee lamaaf labsamee amma yeroon isaa obba'aa jirurraa dubbachuuf hiikaa fi tasaa waliin asitti argamna. Hiikaa waliigalteen kun erga jaarsummaa Paakistaaniin irra gahamee waliigalteen dhukaasa dhaabuu kun jechuudha waraana guyyoota 40 walitti aansee US Israa'elii fi Iraan gidduutti geggeeffame booda jechuudha jaarsummaa Paakistaaniin erga irra gahamee torbee lama ture amma torbee lamaan sun obba'aa jira. Galmi waliigaltee sanaa Iraan irraa dhukaasii akka dhaabbatu deebi'ee immoo Iraan ulaa Hormuz ka cuftee daldala boba'aa fi akkasumas dinagdee addunyaa gufachiisaa turte jedhama. Akka bantuu ture wanti ijooni. Ebla torba ture halkan keessaa naannoo 9 walakkaatti wanti eegamaa ture waan biraa ture. Sana dura Trump Iraan waan US jettuu hin fudhattu taanaan guutummaa guutuutti barbadeessinaa qarooma ishee mancaasnee bakka durii inuma bara dhagaa duriitti deebisna jedhee dhaadataa ture. Addunyaan waan biraa eegaa ture baay'ee yaaddoo uumee ture uummata biyyattiifis haa ta'u addunyaa guutuutti. Garuu gidduu kanaan warri Paakistaan tattaaffii mataa isaaniitiin waan biraa addunyaa dhageessanii oduu aagaa ture waliigalteen suni. Amma waliigalteen kun obba'uu jala ga'eera obba'uu jala ga'ee jira torbee lamadha kan kenname torbeen lamaan sun bor xumurama. Wanti karoorfame garuu hin milkoomne. Sirrii jettee amsa milkoofne garuu immoo waraan akkasii keessatti waliigalteen guyyaadhuma tokko yookiin torban tokko yookiin torban lamatti irra gahama jechuun rakkisaadha. Kan ammoo kan hin jedheef maali torban garasii keessa yeroo Paakistaanitti wal arganii mari'atanii US fi Iraanii taana pirezidaantii US kan ta'an JD Vance waan dubbatan tokkotu jira erga achi galanii jechuudha miidiyaa Ameerikaa tokko wajjin turtii taasisaniini. Ganamuma tokkotti waliigaltee irra gahee jechuun ni ulfaata yeroo fudhachuu danda'a obsa nama barbaada kan jedhudha tariitii namni baay'een waan muddama addunyaa irratti uumamirraa kan ka'e waanuma Paakistaanitti yeroo wal gahan sana waliigaltee walii mallatteessanii namatti fakkaatee ture ni eegama sababni isaa dhiibban inni addunyaa irra waraanni kun gahee guddaadha waan ta'eef walamantaan gidduu isaanii hin turre biyyoota waggoota dheeraadhaaf diinummaa qaban hariiroo dippiloomaasii hin qabnetu waraanatti seene waan ta'eef kana walitti fidanii fedhii isaanii walitti fidanii gidduu tokkotti fidanii waan gatanii waan fudhatanii waliigaltee irra ga'uun deemsa dheeraa gaafata jechuudha waan torban lamatti torban tokkotti taasifamu miti kan ammoo Ameerikaanii jetteerti jechuudha. Garuu erga waliigalteen kun irra gahamee yookiin labsamee US's fudhattee Israa'elis fudhattee Iraanis fudhattee waliigaltee Paakistaan dhiyeessite kana US'if Iraan mariitti seenanii Islaamabaaditti wanti jijjiirame hin jiru maaltu jijjiirame? Wanti jijjiirame hin jiru jechuun dandeessu sababni isaa majjarri sun kan gaafachitti wal gahan lamman isaaniitu wanta mirkaneessan tokko qabxii ijoo kan kaasnee irratti mareenneera jedhan JD Vance gaafa sana gaafa ibsa kennanii wantoota irratti mareechuu qabnu irratti kaasnee irratti mareenneera. Kan jechuun maal jechuudha fakkeenyaaf gaafa waraana keessa turte gara mariitti dhuftu yeroo baay'ee marii jalqabaa irratti maaltu ta'a walamantaa ijaaruudhaa fi jaarsoliin araaraa tattaaffii godhantu ta'a jechuudha. Isaan amma walamantaa ijaaruun akkuma jirutti ta'ee garuu immoo qabxiilee marii kaasanii irratti mari'achuun iyyuu waan guddaadha jechuudha. Maal jedhuun maayyuu xiinxaaltonni mariin Islaamabaaditti taasifame suni waliigaltee irra ga'uu caalaa walamantee uumuu sababni isaa waggoota 47 kan ta'uu fi Iraanii fi Ameerikaanii hariiroo dippiloomaasii hin qaban hariiroo diinummaati kan qaban waan ta'eef waan isaan barbaadan Ameerikaan maal barbaaddi Iraan maal barbaaddi jedhanii kana walitti fiduun iyyuu hojii guddaadha jechuudha. Hojii waliigaltee irra ga'uu caalaa hojii walamantaa ijaaruu irratti xiyyeeffatameera jedhamu amma abdiin jiru maalidha wantoonni ergasii ta'anii wantoota biyyoota lamaan gidduu jechoota walitti daddarbachuun wal mufachiisuun jiraatus garuu amma gara qabxiilee ijoo kaasan sana deebisanii cuunfutti gara hamar gochuu jedhama mitire sanarratti yaada wal jijjiiruu ijannoo fi ibsuu waan gatan gatu waan fudhatan fudhachuutti ce'utti deemama jechuudha kana booda. Kanaaf jijjiiramni jiraachuu jijjiiramni jira. Itoo jijjiiramni hin jiraanne ta'eeti jarri kun deebi'anii
wal arguun carraansaa dhiphaadha jechuudha. Deebinee wal argina kan jedhu lamman isaaniitu waadaa walii galaniiru. Hariiroo dippiloomaasii keessatti yookiin immoo yeroo mariin akkasii gaggeeffamu yeroo baay'ee maaltu taasifama Hamzaa dudduubaan waan baay'eetu gaggeeffama jechuudha. Jaarsoliin araaraa biyyoonni garaagaraa biyyoota kana walitti fidanii hojii baay'ee dudduubaan hojjetu. Kan namatti himamu waan muraasa wanta uummanni biyyoonni addunyaa yookiin immoo hawaasni addunyaa beekuu qabu jedhamu qofatu namatti himama miidiyaatti himama malee dudduubaan waan baay'eetu hojjetama jechuudha. Kanaaf gaafsa nagadi bahanii walirra galteerra hin geenyeedhanii ebeluutu akkas godhe ebeluutu akkas godheedhanii quba walitti haa qaban malee deebi'anii akka marii gaggeessan waadan galame tureera jechuudha. Kanaaf amma deebi'anii marii gaggeessuuf kan jiran jechuudha. Yaa wanti kun bu'aa buuse qaba. Amma torbee lama dura wanti US Israa'elii fi Iraan gidduu turee fi ergasii wanti ture tokko miti. Waraanni suukanneessaan sun haleellaan meeshaa gurguddaan namoota nagaa irratti bu'uuraalee misoomaa irratti biyyi barbadaa kan turte sun dhaabateera. Kun salphaa miti. Kun lammiilee Iraaniif waan guddaadha. Akkasumas immoo addunyaadhaafis immoo bu'aa buuse qaba. Waraanni Iraan sun Iraanuma qofatti miti kan inni daanga'ee hafe addunyaa hunda kan miidhaa ture waan ta'eef sababuma dhukaasi dhaabbateef addunyaa irratti jijjiiramni dhufe jira, tasgabbiin uumame jira. Ammoo Islaamabaaditti yeroo mari'atanii qabxii ijoo kan ta'e irrattis hamma tokko walii galaniiru jarri kun. Mariin kun gatii hin qabu yookiin immoo abdii fide hin qabu, abdii hin qabu jennee bira darbuu hin dandeenyu. Keessaa dhimma niwukilaraa irratti waan walii galan qabu kan kanaan dura ta'ee hin beekne. Mee sanaa kaasu. Numaayyuu Tiraamp maal jedhee guyyaa guyyaadhaan Tiraamp gaa wantoota falmisiisoo ta'aniin kaasaa tokko kan Iraan mufachiisee iyyuu isaa. Akka yeroo Obaamaa osoo hin taane amma waan qabatamaa tokkorra geenyerra yookiin immoo Iraan irraa waan barbaannu argachaa jirra kan jedhu fuula miidiyaa hawaasaa isaa Tiruuz irratti barreessee ture. Iraan erga Islaamabaaditti wal arganii deebi'anii booda kan dubbiin dhaga'ame maalidha? Iraanii gabbisa niwukilaraa hin dhaabuu hin jenne. Yeroo ammamiif akka dhaabdu irratti kan isaan wal dhaban jechuudha. Iraan maalidha kan ishiin proposaalii yookiin yaadi marii ishiin dhiyeessite waggaa 5 nan dhaaba Iraanii kamiyyuu gabbisuu kan jedhudha. US immoo waggaa 20 akka dhaabu kan jedhudha yaadi ishiin dhiyeessite. Kanarratti Iraan dhimmi marii niwukilaraa Iraan kun har'a miti kan jalqabe tureera waggaa hedduudha. Pirezidaantonni kanaan dura turanis akkuma amma Tiraamp kaasu bara Obaamaas baay'ee dhimma guddaa ture. Bara 2015 waliin yeroo sana jechuudha. Yeroo sana keessa mariiwwan yeroo sana kana dura turan keessatti Iraanii meeshaaleen niwukilaraa in gabbisu yookiin oomishu jetti malee Yuraaniyemii oomishitee nageenyaaf anniisaa irraa argattee nageenyaaf tajaajila uummataaf akka oolchitu ibsaa turte. Marii isa kana keessatti garuu gabbisuu nan dhaaba jettee dhuguma akka Tiraamp jedhu waan addaati kun. Sababni isaa waraana irratti baname waan ta'eef yoo kana hin dhaabdu ta'e US itti seenti waraana kanatti waan ta'eef kana fudhattee ba'uu barbaadde jechuudha. Sana biraan immoo wanti Iraanis asirraa argattu waan salphaan ta'u jechuudha Hamzaa. Sababni isaa qabeenyi Iraanii baankilee biyyoota lixaa keessatti ugurame salphaa miti jechuudha. Qabeenya biliyoona 100 lakkaa'amuudha kan jalaa uguramee jiru sun akka gadi lakkifamuuf ni barbaaddi. Qoqqobbii idil addunyaatti irra jira sun akka irraa ka'uu barbaaddi. Dhimmi bahaa giddu galeessaa keessatti Iraanii wal qabatee fakkeenyaaf amma Libaanos keessatti waraanni gaggeeffamu jira. Dhimmi Yaman jira, dhimmi Gaazaa jira, dhimmi Filisxeem jira. Sababni isaa Iraanii tarsiimoo ishii alaa keessaanii tokko dhimmi Filisxeem dhimma ijoo ishiiti jechuudha. Sababni isaa rakkoon Filisxeem amma furamutti Israa'el wajjinii nagaan buusetti kan isheen dhimma tarsiimoo ishee alaa keessaan ijoon jechuudha. Kunneen akka furaman ni barbaaddi. Gaaffii jajjaboo Iraan dhiyeessitu keessaa tokkodha kun jechuudha. Iraan amma niwukilaraa dhaabuu ishii qofaadha kan namni ilaalu malee gama biraati immoo niwukilaraa gaafa dhaabdu wantoota ishiin Ameerikaa fi Israa'el irraa barbaaddu wantoonni ciccimoon kun jechuudha. Kana gaarantii yookiin immoo wabii kanaa ni barbaadde jechuudha. Kunneenis ni ka'u. Akkuma tu jette egaa wanta bulchiinsa Tiraamp adda godhu keessaa tokko akka bara 2015 yeroo sana walii galteen ture maalidha? Ameerikaa dabalatee biyyoonni Chaayinaan faallee kan keessa jiran, gamtaan Awurooppaa UN kan keessa jiranii Iraan guutummaan guutuutti gabbisa Yuraaniyeemii dhaabu osoo hin taane to'annoodhaaf banaa gootee bakka sana immoo qoqqobbiin idil addunyaa akka irraa ka'udha. Walii galteen suni Tiraamp gaafa bara 2018 filannootti dhufu keessaa bahee sana booda Yuraaniyeemii gabbisuu itti fuftee Iraanii amma immoo gara waraanatti galame jechuudha.
amma dhiibbaa Tiraamp godheen jechuudha. Tiraamp Iraaniin hin dirqisiisne jechuu hin dandeenye jechuudha. Waraana banuudhaan Iraan akka gabbisa waggaa 5fis haa ta'u waggaa 10fis 20fis haa ta'u Iraan guutummaan guututti gabbisa nukilaaraa akka ishiin dhaabdu gara gochuutti deemaa jira. Kan egaa marii isaan kana booda taasisan isa booda taasifamuun ta'uu danda'a kan kana boodatti fufuun ta'uu danda'a waan ta'e irranuma ga'u jechuudha. Amma mariin kun isa ta'u waliigalteen dhukaasa dhaabuu kun borumtaadhuma labsame sana guyyaama labsame sana qormaata keessa galuu jalqabe biyyoonni kunneen Israa'elis haa ta'u US's haa ta'u Iraan irraa haleellaa akka dhaaban waliigalaniiru dhaabaniirus garuu wantoonni ijoon ulaagaa waliigaltee dhukaasa dhaabuu sana ta'an kanneen akka Israa'el Libaanoosiin haleeluu akka dhaabdu Iraan ulaa Hormuz banaa gootus akka to'attu to'annoo ishee jala akka oolu wantoota akkasii deebi'anii lola dippiloomaasii kaasan. US fi keessumaa US fi Iraanii haleellaa meeshaa waraanaa dhaabanii haleellaa dippiloomaasii walirratti eegalan dhiibbaa walirratti uumuun inumaa addunyaan tasgabbii argateera hin boqota jettee wayii ta'ee hedduutti dhiibbaa guddaa sana caalu keessa galan sababiin isaa ulaa Hormuz duraanuu Iraan cuftee dinagdee addunyaa daddabarsa boba'aa addunyaa irratti dhiibbaa geessaa jirti jedhamu Tiraamp dhufee yookiin immoo waraanni US dhufee waan karaa doonii karaa sana darbu keessaa kan Iraaniin hidhata qaban boba'aa Iraan fe'ee kan ba'u yookiin kan seenus haa ta'u nan uggura karaa sana imaluu hin danda'u jedheetu opereeshinii yookiin duula eegale kun immoo dhiibbaa dippiloomaasii hamaa uumee marii kanas hin gufachiisee waliigaltee dhukaasa dhaabuu kanas yaaddoo keessa galee warri Paakistaan illee sababa kanatti muddamanii olii gadi fiigaa turan jarri kun dhiibbaa kana xiqqeessanii gara mariitti akka deebi'uu danda'an biraa namne jarri galateeffatamuu qabu Paakistaan ammallee duukaa jirti dhiibbaan dippiloomaasii sun ammallee muddamee jira muddammi sun ammallee hin dhaabanne waliigalteen dhukaasa dhaabuu immoo xumuramaa jira garamitti ba'a jettaa. Amma akkanatti fakkaatutti Hamzaamma waliigalteen dhukaasa dhaabuu boru xumurama. Akkasuma immoo mariin yoo Iraan kan hirmaattu ta'e ammaan mirkanoofne mariinis kan gaggeeffamu boruudha. Amma otoo marii gaggeessanuu waliigalteen dhukaasa dhaabuu yeroo xumuramu waa lamatu muddama keessa gala jechuudha. Kanaaf amma biyyoonni akka Paakistaan dudduuba kan jirtu immoo Chaayinaanii yeroon dhukaasa dhaabuu kun akka dheeratu carraan gochuu isaatii bal'aadha jechuudha. Sababni isaa walamantee jira kana gidduutti uumuudhaaf akkasumas immoo mariin gaggeeffamu kun sa'aatii 24 ta'uu danda'a manni yeroo darbee sa'aatii 21 kan ta'u mari'annee yeroo dheeraaf marii gaggeeffame walitti aansu. Amma boruu jalqabu taala nama fitaanitti itti fufuu danda'a waan ta'eef mariin isaanii waliigalteen dhukaasa dhaabuu boru xumurama yoo ta'e anytime yookiin yeroo kamittuu dhukaasee galuu danda'a jechuudha. Kanaaf wanti isaan godhan biyyoonni akka Paakistaan faani jalqabaa biyyoonni kun waliigaltee dhukaasa dhaabuu guyyoota isaa ta'u torbanii akka achi dheeressan gaafatamu jechuudha. Kun waanuma eegamudha. Carraanii waliigaltee dhukaasa dhaabuu dheerachuu isaatii bal'aadha. Inni kan biraa maaliif erga waliigaltee dhukaasa dhaabuu kana walii mallatteessanii muddamni waraana diinagdee waraana dippiloomaasii ka'e yoo jenne waanuma eegamudha kun jechuudha. Sababni isaa qaamoleen kun lamaanuu harka wal micciiruu barbaadu jechuudha. Waan ittiin harka wal micciiranii kan qaba kan jedhamu. Waan harkatti qabatanii dantaa isaanii kabachiifatan qabu lamaan isaaniitu qabu. Fakkeenyaaf amma US'n otoo Iraan wajjin lolatti hin seeniin fageenya irra dhaabbattee naannoo galoo galaana Oomaan dhaabbattee dooniiwwan buufataalee Iraan seenanii fi ba'an to'attee jechuudha. Kuni Iraan akka keessumaa boba'aa ishii biyyoota addunyaatti Chaayinaatti akka gurgurannee fi uggurteetti jechuudha. Lola diinagdee irratti banteetti jechuudha US'n. Gama biraatiin immoo bakka kana Iraan maal goote guutummaan guututti gara ulaa Hormuz cufuutti deemte jechuudha. Lamman isaaniitu meeshaa harkaa qabu jechuudha. Walitti dhukaasuu baatanis waan ittiin harka wal micciiran. Iraan ulaa Hormuz cufuu ishiitiin biyyoonni addunyaa US irratti dhiibbaa akka godhan taasisa. Gama biraatiin immoo US ulaa Hormuz kana Iraanitti cufuu ishiitiin keessumaa alergiin boba'aa Iraan gara Chaayinaatti deemu gara 90% kan ta'u Chaayinaatu bitataa jedhama. Kanaaf Chaayinaanii boba'aa kana gaaf dhabdu miidhaa keessa galti jechuudha. Diinagdee ishii miidhaa keessa gala waan ta'eef karaa kanaan immoo Iraan irratti dhiibbaa akka gootu godhama jechuudha. Argitee amma lamman isaaniitu harka wal micciiru jechuudha. Itoo jaalatiin garamitti deemu gara mariitti deemu jechuudha. Marii irratti gaafa deemanii lamman isaaniitu amma danda'amanitti marii sana amma danda'ametti marii sanarra waa fudhatanii bahu jechuudha. Kun amma tarsiimoodha jechuudha. Tarsiimoo harka wal micciiruti malee dirqama gara waraanatti deemuu miti jechuudha. Amma marii sanarra waa fudhatanii bahuudhaafi
amma danda'anitti fakkeenyaaf amma Tiraamp guyyaa guyyaadhaan waan maxxansu yoo argite Iraan deebisnee haleella kana booda Iraan keessa namni gaarii jedhamu ebelu gaarii miti hin jennu kana booda waliigaltee kanarra hin geessu taananii buufataalee anniisaa ishii kan maalii ishii hin balbadeessina hin mancaasnaa'edha. Kun maalidha? Holola jechuudha. Kana haasoftee kana wanti Tiraamp si'a tokko maxxanse addunyaa irratti ilaalama waan ta'eef addunyaa yaaddoo keessa galee Iraan irratti dhiibbaa akka godhu maal jedhama kun detaransii gochuudha dhiibbaa irratti gochuudha jechuudha. Yoo gochaan agarsiisuu baateyyuu dubbiinsaa haalli dubbiisaa ulfaatiin dubbiisaa hiika qaba waan ta'eef addunyaa irratti waan fidu qaba sodaa uumuu qaba. Kanaafiyyuu addunyaan Iraaniif sodaate yookiin immoo barbadiinsa biyya sanaatiif sodaate dhiibbaa uumuu danda'a karaa dippiloomaasii akka deemamu kun immoo deemee dantaa Ameerikaa waan kabachiisu ta'uu danda'a. Sirriidha. Amma waan gidduu kana deemaa jiru yoo argite Chaayinaan amma kaleessa Iraanii doonii karaa sana imalu irratti haleellaa bantee US'n immoo doonii Iraan tokko to'atte kun amma Chaayinaan gammachiisni. Chaayinaan ibsa baasteni ulaan Hormuuz daldala kamiifiyyuu banaa ta'uu qaba eenyuyyuu cufuu hin qabu gara dippiloomaasiitti dhufuu qabu kan jedhu ibsa baastee jirti kaleessas har'as jechuudha. Kun maal agarsiisa gara dhiibbaa dippiloomaasiitti akka deemaniif biyyoonni kun gargaara jechuudha. Kana dura warri callisaa turan gaafa biyyoonni garanaa garasii wal harkisan kun ammas deebi'anii waraanatti seenuu malu kan jedhuuni gara dippiloomaasii keessumaa biyyoonni baha giddu galeessa waraana kanaan miidhamaniiru waan ta'eef dippiloomaasiin akka jabaatuuf waliigaltee irra akka gaaniif lamman isaan irratti dhiibbaan godhama jechuudha. Kanaadha kanarraa hubachuu kan dandeenyu hamsa. Egaan hordoftoota keenya dhimma marii US fi Iraan akkasumas immoo waliigaltee dhukaasa dhaabuu amma yeroon isaa xumuramaa jiru irraati dubbachaa kan jiru. Biyyoonni kunniin wal amanuu yookiin amantee walii qabaachuu irratti amma yoonaa waliin gallee ammayyuu quba walitti qabaa jiru. Marii jalqaba geggeeffame booda ergasii deebi'anii wal arganiiru garuu waliigaltee irra hin geenye ammas deebi'anii akka mari'atan Islaamabaaditti wal ga'anii akka mari'atan Paakistaan dhiibbaa gochaa jirti. Garuu gama lamaaniin iyyuu mariin kun marii bu'a qabeessa miti jedhanii quba walitti qabu. Gama kaaniin immoo mari'achuus akka barbaadan ibsaa jiru. Keessumaayyuu Iraanii Ameerikaan ammas harka keenya micciirtee olaantummaa fudhachuuf harka nu kennachiisuuf malee marii dhugaa barbaaddee miti kun immoo gocha seen agarsiiftutu mul'isaa jedhanii komataa jiru. Gama Ameerikaatiin mariin ni barbaadu garuu ammallee wantoota marii sanaaf haalduree ta'an guutaan jiranii keessumaa ulaa Hormuuz karaa ulaa Hormuuz dooniiwwan Iraan darban ugguruun dhiisne Ameerikaanii Iraan immoo sana barbaaddi. Kun marii kanarraa Iraan akka amantee dhabdee gochaa jira. Pirezidaantii ittaanaan Ameerikaa J.D. Vance gara Islaamabaad mariidhaaf imalaniiru jedhamaa ture. Har'a immoo gabaasa Reuters akka mul'isutti J.D. Vance gara Islaamabaad ni mallee jechaa jiru. Warri Iraan immoo marii akka barbaadan ibsanis jila isaanii gara Islaamabaaditti akka hin ergine ibsaniiru. Kanarraa ka'uudhaan mariin kun garamitti ba'aa bu'aa akkamiitiin xumurama kan jedhu nama hedduuf gaaffii ta'ee jira. Kanaaf amma carraan biyyoonni kunneen hiikaa deebi'anii gara waraanaatti galuu ni jiraatamoo keessumaa amma mariin kun daangaa jechuun koo waliigalteen dhukaasa dhaabuu kun yoom akka xumuramu guyyaatti xumuramu hin labsamne garuu torbee lamaaf tura jedhame. Tirampis gaafa waliigaltee kana fudhatu waliigaltee dhukaasa dhaabuu kana fudhachuu gaafa ibsu guyyaa akkasiitii irratti xumurran jenne garuu torbee lamaaf ta'uusaa fudhateera. Kanarraa kan ka'e itti fufuus danda'a itti fufuu dhiisuus danda'a banaadha jechuudha. Gidduu kanaan immoo waan Israa'el gootu Israa'eliinis dagachuu hin qabnu. Israa'elis gidduu kana jirti waan ta'eef. So akkamitti ilaaltaati kan? Amma kanatti fakkaatutti carraan gara waraanatti deebi'uu isaanii dhiphaadha. Waraanatti hin deebi'an jennee jala muruu hin dandeenyu wantoota marii sanarratti ta'antu murteessadha. Garuu immoo wantoota qabatamaa amma ta'aa jiruu fi sochii biyyoonni akka Chaayinaa fi Paakistaan taasisaa jiran irraa kan arginu ammayyuu biyyoota kana lamaan baasuu kan danda'u gara mariitti yoo deebi'an qofa akka ta'edha. Yaadatta yoo ta'e Tiraamp gara Chaayinaa deemuudhaa fi guyyaan isaa beellamamee jira caamsaa keessa akka deemamu. Kana milkeessuudhaaf wanti inni waraana kanarratti taasisu imala inni gara sanatti godhu ni murteessa jechuudha. Waraanni kun osoo hin xumuramin yookiin waliigaltee wayirra ta'uu hin gahin gara Chaayinaa carraan deemuu isaatii dhiphaadha. Kanaaf gara Chaayinaa osoo hin deemamin dura
yoo xiqqaate waliigaltee dhukaasa dhaabuu yeroo dheeraa yookiin immoo waliigaltee waraana dhaabuu irra gahamuu qaba jechuudha. Inni kan biraa Paakistaanii dhiibbaa guddaa gochaa jirti. Sababni isaa Paakistaanii biyyoota kana lachuu wajjin hariiroo qabdi, US fi Iraan wajjin hariiroo gaarii qabdi. Gama biraan immoo biyya Iraan wajjin muddama keessa yookiin immoo hariiroo gaarii hin qabne Saawudii Arabiyaa wajjin immoo waliigaltee cimaa qabdi jechuudha Paakistaan. Inumaayyuu waliigaltee waraanaan wal deeggaruu qabu jechuudha. Kanaafi muddamni kun akka naannoo sanatti itti fufuun barbaadu Paakistaan waan baay'eetu jalaa miidhama. Paakistaan naannoo sanatti biyya cimtuudha waan ta'eef akka gara mariitti dhufanii dhiibbaa jalqabde kun akka milkaa'u ni barbaadde jechuudha. Amma qophii guddaatu godhamaa jira Islaamabaad keessatti inni yeroo darbee akka milkaa'u fi biyyoota kana walitti fidu jedhamanii ammatti amantaan guddaan irra kaa'ame keessaas tokko eenyudha Paakistaanidha jechuudha. Dudduuban immoo Chaayinaan hedduu deeggaraa jirti. Sababni isaa Iraan wajjin hariiroo gaarii qabdi. Keessumaa boba'aa Iraan harka guddaa harka 90 kan jedhamu kan bitatu Iraanidha jechuudha. Kun akka jalaa dhaabbatu hin barbaaddu. US immoo Iraan gara mariitti fiduudhaaf dirqama maal gochuu qabdi? Bilookeedii yookiin immoo uggura sana itti fufuu barbaaddi. Kanaaf itoo hin jaalatin biyyoonni kun lamaanii dhiibamanii walis dhiibanii biyyoota kan biraa biyyoota akka Chaayinaa humna qaban Chaayinaan tariitii biyyoonni kun lamaan waliigaltee rangaan yoo ta'e tariitii boba'aa sana argachuudhaa fi Jibuuti irraa buufata waraanaa qabdi waan ta'eef Chaayinaan jechuudha. Dooniiwwan waraanaa achi qabdu fayyadamtee dooniiwwan daldalaa ishee boba'aa fe'anii gara Iraan geessite achi doonii sanaan ajjabdee geessisuu dandeessu. Sun immoo US wajjin muddama waraanaa keessa ishee galchaa lamman isaaniitu kanan barbaadanii. Kanaaf carraan dippiloomaasiidhaan dhumuu isaatii baay'ee olaanaadha. Carraan waliigaltee waraanaa dhukaasa dhaabus dheerachuunsaa ni jira jechuudha. Sababni isaa boru yoo Iraan jila ishee ergitee fi jilli US garas imala jedhame yoo dhuguma mirkanaa'e waliigalteen mariin boruu eegala akkasuma immoo waliigalteen dhukaasa dhaabuu boruu xumurama waan ta'eef mariin kun bu'a qabeessa akka ta'uu fi waaraa akka ta'uu fi dhukaasa dhaabuun itti fufuunsaa carraansaa baay'ee olaanaadha. Gaba waan kan Israa'el kaaste suni amma waan Israa'el gootu murteessaadha asirratti jechuudha. Ammas itoo waliigalteen Islaamabaaditti gaggeeffamu weerra soongeen Israa'el tarkaanfii fudhatte jechuun xiqqoo nama rakkisa. Sababni isaa Israa'el bakka bu'ee kan achitti gama tokkoon mari'atu eenyudha? US'dha. Sababni isaa fedhii waloo qabu. Fedhiin isaanii gargar yoo sadarkaan isaa olaanaa fi gadaanaa ta'ullee Israa'eliif kun dhimma jiraachuu dhabuu teetteeti kan isheen fudhattu. Inumaayyuu waraanni sun itti fufeetoo mootummaan Iraan garagalee isheedhaaf gammachuu guddaadha. Sun hin taane garuu sanas ta'e kana waliigalteen Islaamabaaditti taasifamu yoo xiqqaate yaaddoo nageenyaa ishiin yeroo gabaabaa keessatti illee qabdu akka xiqqaatuuf ni barbaadde jechuudha. Yoo danda'ame Iraan guutumaan guututti gabbisa nukleeraa akka dhaabdu. Yoo hin danda'amne immoo yeroo gabaabaaf isaa ta'u misaa'ilota isaa ta'u gabbisa sagantaa misaa'ilaa isaa ta'u kan nukleeraa kan waggoota dheeraa akka ta'u barbaaddi Israa'el. Sana immoo karaa eenyutiin galma gaachuu barbaaddi? Karaa US'tiin. Sababni isaa Iraanii fi Israa'el beekamtii waliin kennan keessumaa Iraan Israa'eliif beekamtiin kennitu waan ta'eef waliin ta'anii mari'achuun carraan isaa hin jiru. Kanaaf karaa eenyuu mari'atu karaa US fi karaa Iraaniin mari'atama. Kana galmaan ga'uu ni barbaaddi Israa'el. Inumaayyuu wanti muummee ministeera Israa'el Benjamin Netanyahu torban darbee qabee dubbatu dubbi jijjabaadha jechuudha. Kana maaliif dubbata? Tarii waraana kaasuufis ta'uu danda'a, dhiibbaa dippiloomaasii geggeessuufis yookiin immoo deterrensii jennu sana sodaachisuudhaafis ta'uu danda'a. Hojii manaan fidne qabna jedhama ammayyoonni jechuudha. Afaan Hibruutiin yeroo darbe ibsa kennaa ture. Gara afaan Ingiliffaatti gaafa hiikamu ammayyoo hojii manaa hin xumuramne qabna. Iraan haleellirraa sagantaa nukleeraa ishii, sagantaa waraana ishii, dandeettii waraana ishii mancaasnirra. Garuu wanta galman geenyetu jira. Ammayyuu iddoo haleellu baay'ee qabna. Yoo waliigalteen kun milkaa'u ta'e haleellaan itti fufuun carraansaa ni jira kan jedhu ibsee ture. Kanaafiyyuu wanti Islaamabaaditti ta'u tarkaanfii Israa'el keessumaa fudhattuu fi murteessadha. US kana booda yoo biraa deebite jechuudha waan dhabdu waan baay'ee isaan qabdu. Fakkeenyaaf amma Iraan wajjin waggaa 5 yookiin waggaa 10 gabbisni nukleeraa akka dhaabbatu bakka sanaa immoo qoqqobbii irra keessee irraa kaastee walii galuu danda'u. Kun Israa'eliin quubsu. Yeroo kamittiyyuu dhattee haleellaa gaggeessuu barbaaddi. Iraan immoo waliigaltee kanarratti waan tokko mirkaneeffachuu barbaaddi. Israa'elis ta'ee US gara fuulduraatti haleellaa kamiyyuu akka
irratti hin gaggeessine wabii qabatamaa barbaadde jechuudha. US bakka Israa'el buutee wabii kana kennuu hin dandeessi kan jedhu ammayyuu gaaffii guddaadha. Sababni isaa kana dura ta'u US hin mari'atin iyyuu haleellaa garaagaraa gaggeessaa turte baha giddu galeessaa keessatti haleellaa dhoksaan qondaalota ajjeesaa turte saayintistoota Iraan ajjeesaa turte anas hin jettu ana mitis hin jettu yeroo sana amma US hin mari'attee miti kan gootu. Ammas kana booda waan Iraan irratti raawwattuu fi US wabii Iraaniif kennuu ni dandeessi kan jedhu gaaffiidha. Kanaaf ammayyuu waan guddaatu hafa jechuudha. Sababni isaa fedhii dhifamaadha qabu jarri kun lamaan jechuudha. Iraan kan himattuu fi US kan himatu kan Israa'el jettu ammayyuu fardaaf lafoodha. Kana walitti fidanii gara gidduutti isaan fidanii waliigaltee irra isaan geessisuun yeroo dheeraa isaan gaafata. Kanaaf immoo yoo xiqqaate waliigaltee dhukaasa dhaabuu yeroo dheeratu barbaachisa jechuudha. Ammayyuu ani isa dhufurratti waan hundumaa irratti waliigalu jedhee hin abdadhu. Sababni isaa jarri kun walitti fidanii yaadadhu. Kana dura Iraan irratti waraanni kan baname marsaa lama too mariirra jiran. Iraan kan amma garaa guutuudhaan US'tti of kennitee wajjin mari'achuuf iyyuu ammayyuu trust yookiin immoo walamantaa guddaa barbaaddi waan qabatamaa tokko barbaaddi. Wabiin koo maalidha kana boodas waraanni haleelan akkana irratti hin gaggeeffamneef kan jedhu gaaffii qabatamaa Iraan kaasudha jechuudha. Kana wabii kennuufiin mirkaneessuufiin yeroo gaafata. Yoodhuma mariisa kanarrattis waliigaluu baatan ammas carraan deebi'anii mari'achiisanii ni jiraata. Marii malees immoo akka bu'aan buusne ka'umsi waraana Iraanii fi ka'umsi waraana US fi Israa'el gaggeessanii kan mirkaneessudha. Gaafa ka'an maal jedhaniiti yoo danda'ame mootummaa Teheraan garagalchuu uummanni bahee akka mormii gaggeessee carraa kanatti fayyadamee mootummaa fonqolchuu mootummaa mataasaa hundeeffatu gochuu irra darbamee immoo sun hin danda'amne gara ulaa Hormuuz cufuutti deebi'ame jechuudha. Amma Iraan waan tokko mirkaneeffattee jirti. Survive yookiin immoo mootummaan Iraan baraaramuu isaa mirkaneeffatee jira jechuudha. Kana booda amma gaaffiin ka'u gaaffii mootummaa Iraan garagalchuu osoo hin taane gaaffii dhimma nikularaa, dhimma qoqqobbii kaasuu, dhimma sagantaa wantoota baha giddu galeessaa keessatti gaggeeffamaa jiranii Iraaniin kanneen amma US fi Israa'el shororkeessitoota jedhaniin kana hin deeggaruu gaaffii akkasiitu ka'a jechuudha. Garasitti dhufee jira amma gara mootummaa Iraan garagalchuu osoo hin taane kanatu jira kanatti fakkaatutti waliigalteerra yoo gaamuu baateyyuu ammayyuu carraan dippiloomaasii bal'aatu jira waliigalteen dhukaasa dhaabuu ni dheerata kan jedhu natti mul'ata Hamza. Ayyee hordoftoota keenya kanuma irratti xumurraa biyyoonni kunneen walitti dhaadachuutti dhufaniiru wal doorsisuutti dhufaniiru kun immoo qaama dippiloomaasiiti sababa isaan wal doorsisaniif waraanni ka'a jechuu hin dandeenyu yookiin sababa isaan mari'ataniifis waraanni immoo deebi'een ka'u jechuu hin dandeenyu dhiibbaa dippiloomaasiiti kan isaan wal irratti geggeessaa jiranii waan barbaadan qabu waan sana argachuudhaaf kan isaan akkas godhanii waliigalteen dhukaasa dhaabuu bor xumuramaa mariin Iraanii fi US's bor geggeeffamaa itti baha marii kanaa fi akkasumas immoo waliigaltee dhukaasa dhaabuu kana booda maaltu ta'a kan jedhu hordofnee isin biraan geenya waan hordoftaniif galatoomaa ulfaadha.